Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warreen koomee meediyaatiif maatii taatan akkam jirtan nagaa fayyuma. Arra wanni ani isinii himuudhaaf deemu nama tokko nama lama jechuudha. Namni lamaan haadha manaa fi abbaa manaa ka Rabbiin ilmoo dhorkatee haadha manaa umrii 70tti ilmoo kenneef. Abbaa manaa ammoo umrii waggaa 120tti ilmoo kenneef jechuudha. Isaan lachuu maanguddoodha. Mee laala mee ajaa'iba laala mee dubbii rabbi ajaa'ibuma. Isaanii waggaa 70 fi waggaa 120. Allahu akbar subhanallah. Sanii isinii himuudhaaf deemaa jechuudha. Haati manaa isaa waggaa 70tti ilmoo argatti. Ammoo umriin abbaa manaa guyya san keessatti waggaa 120 jechuudha. Seenaa jira kara lamaanii mucaan sunis eenyu akka ta'e haga xumuraa viidiyoo kanaatti na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Egaa warreen koomee meediyaatiif maatii taatan akkam jirtan nagaa viidiyoo kana laayik kooment sheer nu godhaa. Warreen chaanala koomee meediyaatiif haaraya taatan immoo sabiskiraayib tuqadhaa isiniin jennaa. Egaa amma gara sagantaatti seenuudhaaf deemnaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kan umrii waggaa 70tti ilmoo argate, kan abbaan manaa immoo umrii waggaa 120tti ilmoo argate eenyu laata? Nama ajaa'ibaa tokko, nama rabbiin jaalatu, nama rabbiin osoo inni rabbiin kadhatu kadhaa isaa rabbiin dhaga'uu fi didee hanga waggaa 120tti rabbiin ilmoon kennineef osuma rabbi kadhatu du'aan isaa qeebalamee akkasit duuba. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولقد جاءت رسلنا ولقد جاءت يدنان رقمان دفتي رسولنا جتون ارغوان كينيا كم ملائكة نما سديت تكا نما كدلما ملائكة كدلما يوكا سديت جدن إبراهيم جنان نبي الله إبراهيم تلفتي إسا عمري وقا دبتكو في الدما هذا منا إساتي وقا ترباتما إبراهيم جنان إبراهيم تلفني بر بالبشرى جتون قمتو الموتين دفن إسحاق كجدا ملال المو عجائبة نبي لإني إسحاق إبراهيم المآزريف كنو لابد ما بر قالوا نجدا ندوب مليكوني سلاما أي نسلم سلاما سلام سلاما ناجيا قال إبراهيم نجي سلام عليكم جتودا نجيني ربي سنرات هاجرات وجه فما لبث دوب نبي الله إبراهيم انتر أن جاء بعجل فون جبتشات دفود عن انتر حنيذ جنانا ملي وادما كتيبر فون جبتشا كيسما تيسينم كدلما تكانم سديت فون جبتشا في ديسي بر ilmoo kennuudhaaf dhufan Ibraahimiidhaaf gurbaa Ishaaq jedhamu foon jibicha ajaa'ibaa waadeef fide horii isaa keessaa collee fuudhee duuba dura kaa'e falammaa ra'aa Ibraahiimiin ogguma argu aydiyahum jennaan harka isaanii harka maleekota 12 takkaa'u 8 laa tasilu ilayhi ka gara nyaataan geenye nakirahum haala isaanii wallaalee Ibraahimiin ummanni kun akkami innin barree bar maleekaan seeni maleekaan nyaatanuu hin dhugan kanaaf Ibraahimiin keessummaa biraa se'e bar wa'awjasa minhum khiifatan sodaa garaa qabate ni sodaate qaaluu maleekonni ni jedhan laa takhaf hin sodaatin innaa ursilnaa ilaa qawmi luuxin nuti gara qawmi luuxii halaakuudhaaf deemnaa jedhaniiti haajaadhaaf gara Ibraahimii dhufan ilmoodhaaf jechuu gaafa qawmi luuxii lafaa wajjin ol fuudhanii samii duumessa keessaan gadi ga'anii gadi gombisan san wamraatuhu haala jaartiin isaa takkaati manaasaa saarraa ka jedhamtu qaa'imatun kidimaaf dhaabbattun jara kaddamuudhaaf dhaabbattii bar fadaxikat duuba ni kofaltee bar maaliif kofaltee maal ummanni nyaata fidanii
hinyaanne kun jettee bar fabasharnaaha fadaxiiqat takkaa'ummoo maal jedhan oggusuma haydooftee ka haydiirraa garaa murate hin dhadhalu kanaafuu oggusuma haydooftee umrii 70 takkaa'uni kofalte takkaani haydooftee fabasharnaaha ni gammachiifne biishaaq alaal gurbaa ishaaq jedhamu kana ni gammachiifne wamin waraa'i ishaaqii boodaallee gammachiifne yaaquuba innaan ammallee yaaqubii kan ta'e ilma ilmaatiin akaakayyuun ni gammadaa bara ogguu akaakayyuun dhalateef kanaaf nabiyallaahi ibraahimiidhaaf rabbiin waggaa 120 ilmoo kenne achi booda ammaasoo gaafa saarraan ilmoo dhabduu haajaraa fuudhe ibraahim ibn Aazar gaafa inni haajaraa biyya Masriitii mootiin Masrii haajaraa fuusisee gabrittii wayii kenneefi akkasuma fuudhee isiin ogguma dhuftu Ismaa'iilii argattee bar ogguu isiin Ismaa'iilii argattu haajaraan ilmaan masaanuuti bar Ismaa'iilii argannaanii akkasumatti ni yaaddofte saarraan oggusuma yaaddofte akkasin rabbiin isiidhaafis eega Ismaa'iiliin masaanteerraa dhalatee booda rabbiin isiidhaallee ilmoo kennee jedhan duuba ni jette duuba saarraan yaa waylataa jette yaa waylataa yaa capakoo jette duuba yaa capakoo yaa waylataa yaa sheenaakoo jette a'alidu nin dhalaa yaa rabbi jette waana ajuuzun jennaan anaa dullattii jette bar rabbiin gaafa fedhe ati dullattii isiin hin jedhu ilmoo fuudheetuma gixximsitti godha jechuudha ilmoo rabbi isiin kenna jechuudha duuba anaa dullattii oduu biraa aayata biraa keessatti immoo waana ajuuzun haqiim anaa dullattii maseenaa akkamittiin ilmoo argadhaa jette wahaadaa kunoo inni kun ba'alii abbaa manaa kiyyaa jettee bar jaarsa kiyya jette shaykhaa isaa nama guddaa jettee bar umrii isaa waggaa 120 inna haadaa maanguddoon dhadhaluun kun la shay'un ajiib waanuma amankaa kaatettee bar amankaa jechuun akka afaan oromootti ajaa'iba jechuudha qaaluu maleekonni warri 12 sun ni jaan takkaa saddeetisan ata'jabiina min amrillah amrii rabbiirraa ajaa'ibdaa jedhaniin saarraadhaan akkamitti ajaa'ibdaa jedhaniin garuu amriin rabbii ajaa'iba ta'ullee akkamitti ajaa'ibda rabbiin danda'aadha qadra rabbiiti jedhaniin bar rahmatullaahi wa barakaatuhu alaykum rahmataa fi barakaan rabbii isinirratti haa jiraatu jette maleekonni ahlal bayti jennaan yaa warra mana Ibraahim jetteen eeka maatii hunda jechuudha innahu rabbal aalamiinaan hamiidun faarfamaadha majiidun guddaadha kanaaf ilmoo isinii kennuu irratti danda'aadha nabiyallaahi Ibraahimtu duraan du'aa'ee godhaa ture bar ammaasoo suuraa hijir keessattis idh dakaluu alayhi ogguma Ibraahim irra seenan maleekonni faqaaluu nijaan salaamachuudha salaammannaa jedhaniin Ibraahimin maal jedhu bageessan innaa minkum wajiluun nuti isinirraa rifannaa je qaaluu nijaan laa ta'u jal irrifatin innaa nubashiruka bigulaamin aliim gurbaa beekaa wa'ii sii kenninaa jedhanii bar gurbaa ajaa'ibaa gurbaa beekaa Ishaaq jedhamu jechuudha qaala abashartumuunii na gammachiiftanii jedheen rabbi ergee bar alaa ammasanii alkibaru dullumtina tuquu wajjin na gammachiiftanii fabima tubashiruun mee maaliin na gammachiiftan natti himaa jeen Ibraahimii maleekotaan qaaluu ni jaan basharnaa kasi gammachiifna bilhaqqi dhugaadhaan falaa takun min alqaanitiin warra ammallee rahmata rabbiirraa garaa muratu hin ta'inii jedhaniin isatu ani waggaa 120 ilmoo argadhaa jedheeti garaa murate bar akkasitti garaa murate rahmata rabbiirraa waggaa 120 taatellee jedhaniin qaala ni je waman yaqnatu min rahmati rabbihi illa addaalluun warra jallate malee eenyuun rahmata rabbiirraa garaa murataa jee bar haaya akkasit duuba rabbiin ilmoo kennuudhaaf deema umrii waggaa fi 120 irratti jechuu duuba amma aayata biraa keessatti rabbiin maal jedha suuratu zaariyaat هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
هل أتاك بمعنى قد أتاك يا محمد والله دقان ست بر هل أتاك بمعنى قد أتاك دقمان ست في حديث ضيف إبراهيم ودونك ثم إبراهيم مليكوتا كانت عنك جرس الديتي يوكا لما المكرمين إبراهيمي في رب برتك بجمو كتان إذ دخلوا عليه وقسم إبراهيم الرسينا دنگت مسينا بر فقالوا نجاني نما فكاتني لفن دردرا إبراهيم نما سيبر إبراهيم أرجع كيسما كيسميسا فقالوا سلاما نجان دوبا سلاما أي نسلم سلاما سلامتو سلاما نجان قال سلام أي سلام عليكم نجين ربي سنرت اللي أجرات جين قوم منكرون أيسن أمة ولا لمودا إيه سيسني جان جئني أكتت يجدا فراغ يجون نفيق نبي الله إبراهيم إلى أهله غرسا رافيق غرها دمنا صافيق فجاء بعجل سمين فونجي بچا ندفه فونجي بچاتي فقربه إليهم غر أمة كنان ديسه غرج أمة مليكان ديسه قال دوبني جده إبراهيمين جلسا يجرنياتو دنان ألا تأكلون سبو نياتني جين فأوجس منهم خيفة أكسد دبنوتي مالكا أمالي تكاي نيانو جارين أكسد كنس مالكا نياتا ما برجين مالا نسادا بسم الله جاني تزنني قوفا الحمد لله يتوينان جبريلين غرمي خايلي أجلالي كوفلي لقمت ربين كان جالالي قويتي برجين هايا دتنفسا في كجوبر فقرب إليهم غرساني ندي سدوب إليهم غرسانيت قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفوا وبشروه بغلام عليم أكرت قربا إسحاق أرغت يعني قمتشسني فأقبلت امرأته جارتي النبي الله إبراهيم ساراك جمت فأقبلت نرفت دوبا آية نرفت غرم ليكوتاتي أسلفت امرأته في سرة جنان إياه دفت بر إياه دفت ilmoo harkatti yani Ibraahimii himnaani akkasitti iyyaa'uu jechaa dhute bar fi sarratin fasakkatu wajhahaa fuula idhoofte yani bar iyyiteeti fuula idhoofte aadaa dubartiiti gizee waan takka rifatte fuula idha'uun iyyuun aadaa dubartiiti fasakkate ennaan ammallee fuula idhoofte saarraan waqaalat ni jette ajuuzun aqiim أنا دلتي مشينا كذنا جاني جتنوبا قالوا كذلك الأمر كذلك دبنا كسم غايا سار جانين الموال قتون كان كسم غايا جانين قال نجدوبا قال ربك آيدا قال ربك إنه هو الحكيم العليم ربما قداسني توقف جدا جانين إذا دعوتك كينيا سينان كن يوسين قمت چيسي لايك نو قدا اسنين جنيا أبوليان كينيا